Eh, Maal jechaa jirti? Hojii dhugamaan kun? maal dubbatu kwa maal? Dhugamaan kun dhugamaan jaalallee kun uffata kana Adi. kennee moo ofii hodha? Uffata dannee. Natti kennee fedhaan jiru. Inni maal kennaan jaalalaa kan jirinni sii kennu maal? Maal buat? Bakka wanta waa ta'u jira. Maal ittiin beekan? Yang bereessisaa yang bereessisiin ittiin beekan. Jechuun kanaaf nama. Anak bereessisaa ta'uun beeku reen. Oh, tidak lupa si Uisa mau mati. Lah, anak bereessisaa ta'u. Bareedaadha wallee baay'ee kabdas dheedee. Ashama kabajamtoota fi hordoftoota keenya har'an tana kennaa ajaa'ibaa kennuuf deemaa jira. Eenyuuf kennita jechuun sun hin oolamu jechuun jaalala. Har'a Abdulaziz mungkin jaartii qabaa kun qabu jedhee mama hedduutu keessa jira ture. Har'an tana immoo mirkaneessuuf deemaa jira. Kennaa kennuuf deemaa jira. Kennaan sun immoo eenyuuf akka kennu walumaan ilaalla. Kanaaf mana uffata aadaa jirra. Walumaan hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu hordofaa isiniin jechuu barbaadetti. Saloo uffata waggaa jennu kana uffata kennaaf ta'u maaliif hiriyaa xiyya tajaajila qaalii gaarii namaa yoo har'aan tana takka asumaan saffaraasuuf deema. Akkasitti kun har'aan tana hiriyaa xiyya hedduu tokko jaaladhu yeroo dheeraa wajjin ture karaa dhoksaatiin har'aan tana ol baasuuf qophii xumuradhee jira. Kanaaf asitti kennaa fi kennaan kun immoo hedduu tokko nama dallansiisuu danda'a. Mungkin namoonni isii jaalates jiraachuu danda'a. Maatiin isaanis aaruu danda'anii kan ammoo ani kennaa kana isiif kennuuf waan isii gara isitti dhufuu fi waan gara keetti dhufu hunda hamalachuuf qophiidha jechuu barbaadetti. Kuni uffata aadaa Arsiif. Abbaa Gadaa jedhamu. Garuu kennaan kamtu ta'a? Meemeen kun? Masyaallah, masyaallah. Abbaa Gadaa jedhamu. Mee ilaala kennaaf kamtu tola mee ilaalame ka jaalala ibsu. Waa. Masyaallah kunilleen immoo kan abaa'ooti. Tamam. Kamtu tola mee isin laalame. Amma mee kam wayyeettu mee daddafi mee isaallee karaa jira. Sintillee baay'ee bareedudha. Kan isinlee wajjinaadha. Mee ka Abbaa Gadaa sun. Ani situ baay'ee natti tolee garuu maashaallah hedduu bareeddee jechuudha. Yaani maal beektaa garuu ka asumatti kennaa fi sapiraayizii asumatti gochuuf deemaa jira. Hin danda'amami rakkoon qabu. Akkasitti kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa kunoo kennaan kennuuf deemaa jiru. Kennaan kennuuf kana maaliif namni wal jaalate dirqama kennaa waliif kennuun baay'ee barbaachisaadha. Itti amantanaa itti bilbilaa waan isin jettu hatattamaan naannoo kana jette na fakkaatee naannoo kana galti. Ya Allah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Akkam naguma? Nagaa alhamdulillah. Jirta qaalii namaa? Jira alhamdulillah. Nagaa wallahi jirta maali? Eessa kuttee? Qaxaroon qabnu? Qaxaroon qabnu? As mana aadaa waliigala haa caalu hundeessatti kottuu sin jechuu barbaadeeti. Daddafi amman tana daqiiqa takkatti as ga'uu dandeenya. Yalla tamam. Akkasitti kabajamtoota kennaa amman tana hunoo dhufaa jirti isiini. Ani immoo awwal marraa kennaa namaaf kennee itti yaade jechuun warroonni Abdulaziz jaartii qabaa maal qabaa akkasii jettan har'aan tana ni mirkaneeffattanii eenyu akka jaalatu machuu kenna akka nu wajjin qoodamtanii isin jechuu barbaadetti amman tana isin dhufte karaarra jirti daqiiqa takka osoo hin geenne akkasitti isin jechuu barbaadetti baay'ee meetotite jechuudha. Ammallee jechuudha hiriyaa kiyya kan hedduu tokko jaaladhu jechuudha. Hedduu tokko jaaladhu fi amanu keessa kiyyeessatti himadhu isatti illee bilbilaa jechuu barbaadetti mee akka dafee dhufu inni illee jechuudha. Maaliif gammachuu kiyya gara narraa akka qoodamu jechuu barbaadetti akkasitti yaa Allah ahudu waa'ee godhikaa. Halo? Assalamualaikum.
Akkam jirta saahiba kiyya qaaliif gaarii nama. Akka isin jedhu maal qaxaroo waliin qabnaa miti jechuun waa'ee waliin mari'anne sanii amman tana ees jirta as kalooftee. Daddafi daqiiqaa takka osoo hin geenye yeroo samaatti daddafi kottu isin jechuu barbaadetti isilleen as ga'aa jirti amman. Ani iddoon an jiru mana uffata Haacaaluu Hundeessaa mana hodhaa walii galaa. Isa bira jira daddafi. Yalla daddafi. Ada Jimmaa kun. Masyaallah, masyaallah. Egaa namoonni kennaa namoota jaalataniif kennuu barbaadan as mana uffata aadaa illee dhufuu dandeessanii asumaan jechuun kunoo kun uffata aadaa Jimmaati. Masyaallah baay'ee namatti tola. Kunillee uffata aadaa Arsiiti jedhama. Akkasii. Ahlan. Akkami? Jir. Fayyaan? Masyaallah, masyaallah. Baga nagaa dulu. Akkami? Nagaa jira. Taa'e ka? Laa, sirra taa'e koo woy. Akkami? Nagaa jira. Jiruun jireenya. Akkami? Nagaa jira. Kamera ni mau jechuun har'a dargaggeessuun dirqama kaka'u. Kun jaalallee xiyyaa ishiidha. Maqaan nagaan dhuftee nagaa gaafa wal barge. Akkasitti garuu kennaadha. Tamam. Ni gammaddaa fi hin gammadduu hin beekne. Sira jilbifadhe ililli jilbifadhe kenna kanatti ta'u maal qaqqaanuftanii qaananii meeban asumatti banta kaa'ee ka kaamera dura maal kennere maal as gargali kaa maal na duratti banta waa akkam akkam tola mee Masyaallah. Si mana tulisannya Yusuf? Nanti aci kamera terus itu tapi dokter terkena kuno. Jalan lenti jero jalkabati. Isyetana, tamam. Akasiti kenna aku ni. Tikkan aja tuh seperti sedikit. Kuni kenna jero jalkabati. Kameralle itu anak. Soni mau apa gaya dah kau ni. Boleh gitu. Tamam. Akam. Berada wallahi terusnya masyaallah. Ini jalan dah. Gurban sahib kialan fajra. يا سامي ديتو تمام اوكي اكاسيتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كم دعوتي تتهين شباب تمام اجابن سبرايز يا رودرات مني تبرن نقول لك باتي كان جمدت ستانس باتي كده سنه قالتوني مدرك فادو يا يعني ما جاني كده لا قالتوني جيتو دي تياده بيتا جيتو ركلت حقنيا buah bayi hidup tu kau benta walbaru betul. Buah bayi hidup tu kau, ni betul lah. Ini betul lah. Mati tergam me, kena. Namanya jam jalan, kena kat kena. Buah. Ahli. Akami. Jir. Ayah ke. Akami. Jir tan. Akami. Nuno jalan lenti ya. Isi tanah ta. Kena itu jalan kamu kena be. Akami. Mata tadi. Ayah, akami. Gam. Kuno sida. Asal walbari itu berbalik. Mata tadi. Mana orang berjalan berenang malu sih, info ni kamu. Main beta. Walbari ni mah. Masyaallah. Info ni kamu. Berhenti. Berhenti ya? Berhenti. Mana sudah? Info ni kamu. يمكن تقولين Berhenti dia. Yo berhenti. Mana itu? Mana yang tadi betul? Info ni kamu itu. Jadi rupa itu kena. Ani ya sih jalan le. Jalan lagi. Mana jadi? Ujung gomang. Mal depan juga mal. Gomang jalan lagi. Kata kan. Adi. Kan nengok tu. Itu dan ni. Nak kena kan dulu.
Maal jedhaa jirtu? Jechuun naaf deemaa jirta moo maali? Isheen obboleettiiti yaa. Obboleettii xiyya. Uffanni kun maaliif kan inni kennaa siif kennu uffanni inni Kennaa kennee fi maaliif kennaa ka maalii kennitaa? kennaa jaalala. Jaalalli ka maali? Dhugaa rabbiin jiru. Yaa? Dhugaa dubbataadhaan dhugaa maqasidhaadha. Dubbatu. Yoo kanaan Wallahi dukkanaa Kalau maal kennaan inni siif kennu kennaan jaalalaa kan inni siif kennu maali? Maal boos? Maal ittiin beekan obboleettisaa obboleettiin ittiin beekan. Jechuun kanaaf nama An obboleettisaa ta'uun beeku reen. oo dura dhugaa si uwwisa moo maali? Laa an obboleettisaa ta'uu Fuudhu jenniin kan. maaliif beekan reen obboleettisaa ta'uu? Obboleettisaa ta'uun beeku an isa wajjin dhufne inni isaa yookiin obboleettisaa. Maa nama wajjin jedhee. Hojii irratti na jalaa fi jaani. Waliin dhufne gaa waliin deemaa jira na jalaa fi jaani. Kanaaf uffatu